Osoo inni as jiru isin qorannaan dilli gaggeessitan kun maal Inni jaartii jaamiti ani siin beeku ani xiqqishaadha ani siin beeku ani amma ajuu akkeena kee beeku jee jira inni. amma ajuu wayyee osoo nan dhaga'u. Okay, waan bareedaa haasa'e biyyoon tun. Inu barda meeqoo inu bara mucayyoon bara karaa bareedii deemu jirti itti wallaalle malee akka isin deemte gojjaa deemnu mee giftii callaan abbaa manaa kiyyaati jetteeti. Akkasimi yaada fiyya. Oo yeroo takka. Amma na dhageeffadhu waan asii gaafadhu waan naa gootu sifi caalaa yoo wal fuutan akkamiin wal fuutan hangam takka waliin turtan maal waliin dabarsitan jalqabarraa kaasee nutti himi achiin booda caalaa dubbifnaa si waa katamoo si mirkaneessa itti fufeeti mata kan keeme caalaan isa wal bartanii yoo wal fuutanii maal waliin qabdanii ati eessi jirtaa inni eessi jira akkamitti adda baatan maaltu sin gidduuttee mee itti fufee jalqabarraa nutti hime eega gad deemteefu. Jalqabarraa moo? Jalqabarraa wakkitti wal fuune innis takkaa biyyaa beeku kan jira ani dhaloonni hiyya miicataa miti garuu dhaloota ummaa xiyyaatu miicata. Achiin dhufaa jechuun yeroo baay'ee eessummaan kiyyaasa jira waan ta'eef. Asitti wal barree achuma bakka akka nama tokko asan dura isallee hin beeku innis nan beeku. Bakka walii taanee wal fuuna jechuudha. Bakki itti wal fuutan miicata. Ati miicata dhufte fira kee bira. Garuu warra miicataati miti ati. Warra miicataati miti. Inni immoo achi jiraataa? Thank you Habibti hayyee. Ilmoo meeqa waliin qabdan? Lama. Bara wal fuutan ni yaadattaa? Ni yaadadhee. Bara meeqa dura? Akka Itoophiyaatti bara 2013 jechuudha. Okay, bara 2013 wal fuutanii ati ammee sirta? Bilbila firaa cufi? Qoya haa deebitu itti bilbili jiran. Naima ya firaa cufi bilbila as deebi'e. Kami kati ta'u. Awwa caalaa tutti bilbila jawwaala kaaniin. Oo caalaa muuteera jiraan beeyni wallahi. Jawwaala lamallee waan qabu inni. Haas deebtu nee inni rakkoon qabu. Boo Naima. Boo nuti. Naima garam kutte Naima jabdu kam. Sobaa firaankiidha. Boo dubbiin dhugaa itti midhaan yoo waayanu. Jettuuf dhufne malee. Maal jechuudha? Ajandaan itti fufuu qabu amma dhaabbachuun qabu. Ya. Amma akkuma isin gunaa wajji deemneetuma. Jaan du'aan kun nuti gaafudha. Boodana murteessa. Mee qoy akkuma isin deemu jiru isaan Jaan du'aan kun dhugumaan fuudhe. Bishaan jirti kam godhare. Mee saboona dubbadhu. Maal jedhu? Caalaan ni rafee haa wajjoo. Laa caalaan maal jabaatee Caalaan rafee. Deetii kana mootii bar namni obsaan moo waan takka akkana taa'e moo yoo soo dubbatee turu waa balleessine. Sa caalaan jeena haasaa. Caalaan muti Seera qabu nama kuma sadii fi walitti osoo ta'e dhaggeeffatu jira seeraan haasaa. Wanni mucoo tanarratti argu jiru caalaa sagalee isaa hedduu dhaga'uu barbaadu jirti. Kan inni dubbisuus barbaadu jirti mee haa dubbisan. Gaafa taati. Qoy jara keenya. Qorataa kiyya guuta kamee caalaatti manaa dhiisaa rakkoon qabu laa jaran. Nuti amma akka jaarsummaatti takka akka warra haqa muruutti takka akka warra waaqotee baasee waan argaretti immoo ragaa bahuu danda'utti as jirra walaa hubannu. Caalaan abbaa dhimmaati akkasiin isilleen abbaa dhimmaati. Muciyyoo tana afaan siirraa waa hunda barree jalqabarraa waa isin dubbifnee laallee caalaa waan sanni mirkaneesse moo ni mormu. Yoo morme innis mormi isaanii keessaa yoo mirkaneesse mirkaneesse. Caalaa horoo ol galchaa mee jiddu. As gali jiraasa mee galchaa guuta akka. Ol galchaa. Hojjettoonni qabdanii galchaa. Wanti dabbala guutaa dubbatu mee. Sabboona dubbatu mana keeti. Mutiin qabadhaa. Ops yaa laala amma kana laala amma wal dhaggeeffatanii kana seera barcuma walii kaanii haasawuun baay'ee gaariidha. Amma muciyyoo duubaanis waatti dawalamanii jiranii bifa jijjiirrattee dhufuun ooltu shakkiidha. Inni tokkoffaani akkaataan nuti manatti bane siin jennee fi akkaataan haasawa intarfii muciyyoodha inumaa walitti hin dhiyaattu. Muciyyoon mormii isa ganama isa caalaan jaartitiyyaa mitii jedhu isin jaartitiyyaa kallattii ganamaa san gadi lakkifne. Waan kana akkamitti waliif firoomsine. Nuti akkatti dhufne wanni kun Ayye tumure maal jettu?
yaa nuti akkaataan itti dhufne akkaataa itti walii galam jiyyoonis wanni kanarraa waan qabdu wanni kun ajandumaa fi jennee garuu immoo paablikii jiyyoon dhibbaa dhibbatti siireesii mijataa hunda wal beenechi wal fuun akkana lafa keessee jirti. Jaarsa kiyyaa jechuu jirti amma. Kan amma akkamitti walitti firoomsinaa waan kana gaafa ammoo gamana deebite bilbila kanaanis waa fudhattee dhufuu ta'isi. Kanarraa waan Bakka goonuu jira naasitti makana dubbii gabaabaadha. Bakka tanatti sabboona bakka tanatti anillee irratti sii qaba muciyyoo kana caalaa miicata ta'uu maaltu itti himi. Yooniif ka gartee biraanki goote takkaanii hanjamti jedhu. Maalittiin beeka? Jarana mucaan feetu biraanki haa gootu feetu haa dhiiftu dhugaa isii haa himatu caalaa naa himatu nuti akka murteessinaa xumurtee haa xumurtu waan barbaadde akka nuti ta'e genneen ta'uu hin qabdu muciyyoon akka isii keessi waa dubbattu akka isii keessi anamma akka nama tokkotti ajandaa kana wanni seeneef siniimu. Dubbichi biraanki hanjama goone dubbi miyyoo oowwifnee jennaani ummata kana gartee nama 2,000 takka nama 3,000 sanirra dhugaa gaafattee dhiifama gaafattee feemasummaa sii fudhattee namni fooloo godhee haatti fuftuudhaaf. Dubbiin ammoo akkasii miti dhugumaan na fuudhee mucaan jaarsa kiyyaadha. Nu jijjiiramte bar. Ni galee. Isii wajjin gaaffii refuutti fufnee. Amma dhageega dabbaala asirratti obsigaa. Haadha manaatii fi abbaa manaa addayyii kun heera Oromoo keessaa hin jiru nutis waan heera Oromoo keessa hin jirre hin goone. Kanaafuu jaarsa agartii godhe dambuudha. Abbaa manaa sii tahee hoo abbaa manaa sii dhugumaan tahee paablika irratti teenyee paablika irratti naasooyi. Akkatti walii galla rakkoo yoo caalaadhaaf isin takka banadduuti carraa kanninaaf caalaa guddifineeti mee akkam jetta yaada isaarraas fuudhuun gaariidha maqaa nama balleessuu irra ta'anii nama kan isarraa gabbaa dhimma irraas yaada fuuna mee caalaa dubbatu. Carraa tokko nu kannaa mee caalaa dubbanna qo'ee caalaa dubbadhu yee. Naima assalaamu alaikum. Wal bira kaayakam. Allah. Wal bira ta'a. Akkam jirtan egaa fayyaadha? Isin lamaan jaarsaa jaartiidha isin dhugaa? Fidi suuraa ta'eetii fi tasaata hojjekatan. Suuraa xiyyaa tasaata hojjekan gaafa sangaa kaasee akkasitti ol kaadhee wayiin kanaa dhufa jii ol kaayee qabaare inni ol kaayee qabaate hafi duuba. Ati miicataa? Ammeejataa miti. Ammeejataa. Eessaan miicata beektaree? Dhalootummaa xiyyaatu miijata. Ilmoon kaleetiin maddi keessan dhugumaan tajaajilati ma? Amma caalaa obsi Naima ragaan tokko keessaan naa dhufaa jira obsi ragaan tokko keessaan naa dhufaa jira ati ijoollee masalaati mi? Ijoollee masalaati. Obsi ati ijoollee masalaati mi? Ijoollee masalaati. Okay masalaati masalarraa gooroo maali gaa duyda goorooti moo maali ganti keessan sun? Goororees. Goororees okay waan keessaan naa barreeffamaa jiru niin himamuun hin dhiisa. Himree maal barre? Aboo warri waan namatti ergite kun nuti ergite mucaan namatti ergite dhiisaa warra waan nuti ergaa ooltan. Niin himaa? Maal erge? Niin himaa waan keessaan natti ergamaa jiru. Mee inuu jaalibsaa guutakka. Na'imaa na dhageeffadhu obboleetiiti. Obsi miciyoo dabbaal obsi miciyoo qabee mee obsi miciyoon kun na barreessu jiranii nama isii beeku na dubbisu jira masalaa innaan masaleetti. Masalarraa hoo jennaan ganda sii himatte gandi sii keessumaa namni san dhuganatti mee hin sobne. Waan naa barreeffameen gaafatu jira beekame yoo sanan beeku ni beektaami. Inuu silaa sirraa hin fitu kiyyan takkitti qofaan ammoo. Lafa hojii taatee of kayya. Fiti sii kannee wi. Na'imaatii na dhageeffadhu sister. Laal. Amma faniin faniidha qoosaan qoosaadha agandaan ajandaadha. Amma waa takka illee sin gaafannu dubbiillee dheeressinulleedha. Guys amma kanaa goonu. Yoo faniidhaa fi agandaadhaa fi tiktookiif gootees caalaan obboleessa keetii anis obboleessa keetii maqaa nama barbaaddeetiin waa gootee yoo taphatte rakkina hin qabu. Ammoo isa rabbiin si beeku isa qabriitti dhabdu isa dhugaasan yoo jiraate dubbadhu. Kasanirraa hafe immoo yoo fanii tiktookaatiif waan kana goote piliis. Caalaallee anallee sabboonaallee ibsaallee dadhabsiisini. Jara keenyaan agandaaf hin godhe taphaaf hin godhe hoflaaf hin godhe. Isinuma hojii walitti dhufe isinuma hojii wal baruuf hin godhe rakkoon biraan jiru naaf caalaa waliin beeknu akkuma nama tokkotti asirra beekaa. Agandaaf hin godhe nunji isa dhugaa rabbi yoo ammoo amma waa'ee dhimma keetii ganda kee qorachuu maal kee paablika fiduun hin barbaachisu rakkoon qabu baga goote suuraa rakkoon qabu anallee godhe baruu yoo feete garuu immoo wanta akkasirraa baruu barbaada nammoo manni kun dhugumatti caalaa nuuree miskiinaa nama nagayaati ijoolleedha shoodheedha shabaaba atis namuma xiqqoodha isin hundi obboleeyyen ana dabbaalis ta'e caalaadhaas waan barbaadde gattee ittiin taphatte rakkoon qabu kun miidiyaadha nutis akkasumatti as geenya waan ta'eef ammoo haadhati waan isin jedhu yoo qabrii teetii dhabde dhugumatti yoo kun si fudhanii kasarraa qabatte si hojii isa ilmoo sirraa dhale
haqa nutti himi. Yoo ammoo fani tiktookaa ta miidiyaa ta'e immoo nu lafa inni jara keenya anis ilmaan taphatu jira dhiifama naa godhaa jiiti asuma wal barreetu ta'ulitis waliin itti fufna. An dubbii gabaabduu akkanaa siin jaamma. Achi aanee balaa walii buusuu fi walaaduu fi waa hundaa wal rakkisuurraa dubbii gabaabaa akka nu gaa'u saadhatii rabbii jii nutti hin taphatin. Anis tanamaan dubbachuu qaba dabbaa wala. Mee amma nu haasee gifteeti yaa'ee haqa rabbiin si beeku san qabrii ta'e ji'i ammaa fani tiktookaa amma ammoo isa dhugaa caalaa si fuudhee nu godhi. Rabbiin si qabee gaamma itti fufu. لا والله ربي نقبلني خلاص فرانكو ما تعاوتي yoo ta'ee si miti gaama jalqaba irraa kaasii mee akkamii yaaddee akkamii gootee eenyu wajjin gootee maaliif gootee itti fufii caalaa sama bilisa baafnee sillee bilisa baafnee. Okay. Dabbal dubbiin dhumatti dabbal jedhee dubbii bittadhi jalan qoteen kanaa. Dhumatti dubbiin miciyyooni rabbiin nan qabini yoo biraan kitee biraan kuma taa'ettee dhumatti dubbiin haala kee. Akkasii ummata amma caalaa dubbadhu raamuutii qabadhu baroo dhimee biyyi jaartii ta'e maddii taa'e. Wal dubbisa asmaanuu caalaa. Aboo caalaan jaartiin qabu barbarre jaalibsa bar caalaan waa gootuun qabu fira. Piraanki aboo caalaa baroo mi'a bakka fudhatu maal jaakunis. Amma wajjin aadaa bakka bakka jirtu sirbii yeroo haasoo taasise. Mee caalaa kutaa kaa dubbatu nu dubbatu. Amma dhaggeeffadhu. Mee koy caalaa waroo koy caalaa nuree koy. Mee caalaa harargee lixaasee somda niin beeku waan ta'eef maaf anis fakkeesse malee caalaa akkasitti walii dhiyaannee hin beeku. Miidiyaa irratti hin beeku garuu. Thank you. Ayyatti fukaasa kee. Okay na gaafa tanaa obsa. Waan kana nama si goosise moo ifiif goote? Isa rabbiin si ergura isa soban ta'e ni kakatta. Nama si goosise moo ifiif goote waan kana? Laa wallaahi fumaa godhe. Ifumaaf itti yaaddee goote? Isuma rabbiin si ergu ifumaaf itti yaaddee goote malee namni tokko waan kana godhe isin jenne jechuudha. jechuun namni tokko naan hin Anis gaafa tokko hin qabu. Wanni akkasis gayyaa sun imimmaan dhugaatti moo bishaan firran neete. ati namni tokko waan Bishaan finne ta'u. Jarana amma kana goonu kabira ada warro fi cala. Jaalibsa dubbii caalaa tana qulqulleessi please caalaa nuurratti saa fayyu gara saa qulqullaa'u. Caalaa nuure wanni qulqulleessinu hin jirtu maaliif jennaan inni nuuree futubatee jira miciyyoon tun talatee nyaa haafee mastuu beekamtee harkattuu jenneeti nuti waliin mari'annee waan kana goonee jedhee caalaan akkasuma miciyyoon piraankilee jira karaa dhufuma afurii deemaa jira piraankiidha jettee jirti dhumati akkasumaan talatee nyaa haafee mastuu jennaan waan kana nuti illee babal'ifne malee ajandaa kana akka duraan nuti ittiin galinni beeytanii caalaa nuurerraa hayyama harkannee itti galle waan kana caalaa nuure kana ta'uu ni taanu. Jara keenya gisee akka dubbadhu dhiifama naa godha. Dubbadhu yeroo kan qabu. Lala sagaleen ganama kana haasoo inni sagaleen isiin haasoo itti bakka hedduutti waraabameeti faca'ee jira jarana. Namni waa waraabbatu hedduutu jira mustiqum as jala warri waraabbatu. Akkuma sagalee isiin dubbattuu fi wantoota ganama kana haasawaa turre waraaban sanitti. Sun isiidhaa miti qorataa dubbisan isin warri waan sangoon asmaaluu caalaallee dhiifama gaafadhaa uummatallee dhiifama gaafadhaa nama isin ta'e miidiyaarra fiddanii seettanitti bilbiltanii. Boo dhageeffadhaa wanni dhiifama dhageeffadhaa ilmaan ijoollee ilmaan wajjin qabdi. Fida, inkijibina. Duraan viidiyoo hojjetanii wanni biraan keetan jira. Fida ilmaan kaytanii inkijibina. Wallahi bidaa waraanni bifa lammaffaa isinirra banamaa jechuudha. Amma waan gootu obboleettiin teenya tuni namni hundi qinaan dubbatina gisee takka caalaa nuuree akkana itti haa dubbattu dhiifama haa gaafattu sagaleen san akkasumatti waraabamee haa gadhiifamu. Kanumaan dubbachuu barbaade. Qinaan dubbatina amma isin xumurattutti. Akkas yeeni waraabbanna akka ittulaa dhageeffadhu sitti himnaasi caalaa nuur obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodha hundi keessanuu kan baafadhaa keessaafuu Harargeeti yaanii gartee waan kana piraankiin godhee piraankii waan gooteef sii turu dhaabbatee beeka waan taateef dhiifamaa jetta caalaas dhiifama gaafattee hawaasa keessatti dhiifama gaafatta caalaanis akkasuma dhiifama nu gaafatte yaanii itti fuuf. Alaa rakkoon qabu bakka caalaa nuuras nama as jiru kun bakka dhugaan qabu tanuma yeroo jalqabaa namni tokko deeme asaan godhinaan jeen jiru. Matuma guyyaaf itti yaadee kana hunda godhe ammoo ilmaan isaanii ilmaan abbaa ta'e hin beeku tarii ammoo abbaan ilmaan isaanii nu jala jiraachuu danda'a hin beeku jechuudha walumaa galatti caalallee hin beeku garuu miidiyaa irratti hin beeku lafatti eenyu akka ta'e hin beeku waan ta'eef asumaanuu caalaa nuure dhiifama naa godhiisingaa akkasumatti warreen caalaa jecha nammufattanii kaan keessaan kaan koomentii jalaan dhuftanii jecha naan jettan hundinuu dhiifama isiniin jee warri naan rabsellee
walumaa galatti isiniif dhiisee dhiifamaan isiniin ja'a. Abu, jarana. Namu waan dubbatu namu dubbachuu dadhabee jechuudha. Caalaa ogummaa namni Aboon isin bindi seegaa mucaa dubbii fayyaa qabdu dubbii bilchoo dubbii ajaa'ibaa dubbatteeti galatoom hin gattaniini. dhagee kaama dubbachuuf yaala dabbal harkaan baasa geetiin jira harka baasu wallaalee. Dhagee amma buleetiin teenya caalaan bakki inni takkittiin iyyoon inni jala jiru ka yaada kiyya garuu aayidiyaa isaan beeku. Viidiyoo tana aayidiyaa kana ifiin maddisiifte moo namaatutu irra si kaa'e sani. Goobas anis achiin jira inni isa kameera. Bakka sani iyyummaan dubbii isaa takkittii tana malee taaniif rakkina hin qabu. Akkas jeetti nu baddaga yaada kiyya garuu waan hafe dubbii abbaan quubsine jedhanii dubbachuu danda'a rakkoo miti san. Garuu sanillee miliyyoon akkuma carraatitti akka nama miliyyoontu nama fayyaale isa nama dileetillee shira akkasii waan akkasitti illee ooftee wal keessa waan hojjechuuf shaakala dhiigaa qabdu mina fakkaate yeroo jalqabaatiif viidiyoon siigee paarala argatee hawaasa bira ga'uu akkuma carraatti karaa gabaabaan dhuftee nu bira geessee guddattee as ga'uun hedduu bareedaadha. Akkuma caalaatiin bira dhuftee hawaasa danuu kana duratti ullattee feemasa ta'uun gaarii maaliif namni waamee keessa dabreetti guyyaa akkanaa kana ga'uun aarsaa nama kabachiisa. Isin du'aa qabdi na fakkaatti. Haa ta'u yaalaa kiyya bakka takkitti aayidiyaan kanuma itti na fakkaatte ittuma yaaddee rabbumaa fidee fi bakka isaan rabbi si argu jetteen irraa qulqulleeffadhu kan sanirraa hafe obboleettii teenya waan gooteef ittiin gaabbin ati obboleettii teenya miidiyaadhaa. Fakkeenyaaf amma wanni kun wanta kan waan caalaa aarsuu wanta kan Cara nanti betul. Cara di. Abo, lala ma, manni azra ko. Dhaggeeffadha ammaan tana. Lala jadi pamana dia ma, dia mau fi. Ani waan Saluma jechuu itu pada dia barbaadu ma. qoomee ibsaan dubbata. Dhaggeeffadhu erga viidiyoo kana dalaguudhaaf deemte ta'e wanti kun immoo iyyuu nama sooshaal miidiyaa irra fayyadamu nama sooshaal miidiyaa irratti saniyyuu waan diina baay'een qaba sooshaal miidiyaa kana dhugaa isinitti himami. Kana jaala tokkuma jiru kana jibbu hedduutu jira. Sababa gandummaatiin haas ta'u sababa waan garaagaraatiin akkuma fedhe jira. Waliigalee erga viidiyoo kana hojjechuudhaaf deemte ta'e maaliif na dubbisuu dhabde? Maa fooloo iyyuu na goone fooloo iyyuu irraa hin qabdu maa fooloo na gootee hin gaafate? jechuun gaa akkasitti itti yaadee dhufee ho'i si gaafadheere. Yala bakka sana naasi sirreessa. Yala. Okay. Yala dhaggeeffadhu. Na dhaggeessaa mi jaala? Jaalibsaalee dubbachuu fedhee? Si dhagaa. Yala na. Laal caalaa kiyya bakka sana naasi sirreessa. Dubbiin sibira dhuftee guddattee malee miciyyoon bakkuma tanaan giyaa'uu fi quban qabdu. Bishaan bira nayitee fakkeessu malee aayidiyaan kun guddatee akkana babal'attee hawaasa kana bira geessee caalaa bira dhuftee dubbiin diyyatuun fudhatama argattee as geessi jaanne akkuma nama. Abo. Jaalibsaan deemuun barbaade jeeqanniif sabboona. Fudhadhu. Jaalibsa. Ini mati. Bora geefadha namni keenya meeqaatu deemee feemasa ta'ee faarsee bulaa ta'ee nu harkaa bahaa ture. Biyyoon namuma harargeesiitiin feemasuun si jabeenyeesiiti. Ariif no. Baga deemtee faarsee bulaa taatee silaa boodallee akkatti dubbattu hin qabdu akkatti haasoftu hin qabdu hidhamtee mana teessi. Michoo ati jabduudha dhugotti nama yaadu jabaadhu sabboona harargee akkuma beektanitti geema qaba. Hundi keessanuu asumarraa sagalee ta'uuf itti fufa. Akkana. Amma xumuradheen. Okay, du galatoomi. Asumarratti laali sabboonaa kiyya roobsa kiyya guutaa kanaa kan. Sabboonaan waan gaarii kaase ibsaallee waan bareeda kaase jarana. Faarsee bulaa meeqaatu jaartii aslii faarsee intala aslii faarsee ganda namaa faarsee ijoolleen teekinoora kaadhamee diigamee badee intalti tun caala faarsitee caalaan taphattee rakkoota akka hin qabu habiibti. Dhalaan teenya dhagaa warri biraalleen feetan ana fudhadhaa feetan jaalibsaa fudhadhaa feetan sabboonaa fudhadhaa garuu waan hamtuu fi nama hedduun miineen taphadhaa osoo rakkoo hin qabu bakka ifi wallaaltanii dhamaatanii ambagala horiitan. Walumaa galatti habiibti caalaan horii dhiifama gaafattee jirta. Ammoo dhugaa rabbi yoo dhugumatti caalaa miidhuudhaaf qaamni ergama kanas kanneen si ergee ka caalaa miituuf siyaachis yoo jiraate dogoggora. Alaaqee fi gatii yoo goote ammoo goobas bakka goote.
Fakkeenyaaf namni dhufee akkasitti keessaan hariiroo hojii qabnu hin jiru jechuudha. Namni dhufee jaalarra gocha akkanaa raawwadhu jedhee natti wanni ijoo hin jiru. Jaalaan akkuma beekamu miidiyaa irratti hedduu jaalatamaa hedduu kabajama namayyuu beekamu waan har'a ta'uu miti. Nin beekanis akka akkasti akka jaalaan gocha kana hin raawwanne asumaan beeku anillee ni fakkeesse malee godha jeetii miti. Warri akkasi keessaan dhufee jaalarra waan akkanaa hojjedhu jee naa yaadelleen tokko maa hin jiru. Wallahi maqaa rabbitti seenaa adda namni takka dhufee isaa waa'ee kana uumne yoo gartee jaalaan akkasiin namaatu gocha kana si raawwachiise jee dallanallee kunoo namoonni biraa takka jiru abbaan fedhe dhufee kunoo nuu keessaan dhagee kana jee naa jawwaazana namni hanqanu jala jiru kana dhagaa jechuudha. Dubbadhu sabboona roobsan warri takka takka dubbadha yaatan sirra kana dha. Nin toora laa dabbali dubbirra deddeebi'uun gaarii miti obboleettii qaalii fi gaarii shamarri keenya sababa isteeppii miidiyaa fayyadamuu dhabaani akkasuma dhiironni keenya namoonni miidiyaa kana namni akkumatti dhufeetti fakkaate godha. Haa ta'u garuu ati immoo karaa qaxxaamuraatiin obboleessa kee Caalaa Nuureetti fakkeessitee waan kana milkaa'uuf carra qabeettiidha. Osoo waan feetee utaate ammoo gama kanaan laal amma gama kanaan namni Caalaa Nuureetti roorrisaa namoonni duraan Caalaa Nuuree jibbitan gama kanaaniin Caalaa Nuuree attaak godhaa. Caalaa Nuuree bakka tanaan namilee cabsaa bakka tanaan itti roorrisuu qubaa isiniin kaayoo jette asirra teessa. Homaatis godhuu hin dandeessu. Tagootee obboleettii teenya haatee obboleessa keenya. Kun rakkoo miti. Aarsaa gama Caalaa Nuureetiin gama keetiin dhufe hundaa'u ni fudhanna gama keetiis rakkoo miti. Digaltee kanaafi atis obboleettii teenya wanni kun si milkaa'uuf hedduun gammadee yeroo gabaabduu keessatti daqiiqaa muraasatti paawara guddaa hangana argattee waan namni amata meeqa nama jala laffa'ee nama faarsee gaaraa dafa bahee waamee ka ta'u kan keessatti inuma carra qabeettiidha. Bakka gammaddee asumaanu yoommoo bakka Caalaan shakkisan laal bakka amma Caalaan shakkisan qabdi akka kaayetiin bira dabra dabbal. Yoo ergama qabaatte atu maanoo biraatu ita wulii. Galtee bakka yoo ergama ka qabaattu bakka Caalaan shakkisan kan jiraatu taate atu maanoo biraatu